barichi Gibxiif bara abaarsaa ta'eera. Abdul Fattah al-Siisii aariin sammuu gatan. Lagni Abbayyaa kan kootii kan jettu Gibxiin isheen Itoophiyaa naannoftee aadduu hidhoonni lama laga Abbayyaa irratti ammas ijaaramuufidha. Ulanni hidhoota hedduu laga Abbayyaa irratti ijaaruu yeroo jalqabaaf kan yaadame bara mootummaa Haile Sillaasee ture. Ergasii jalqabee akka bara kanaatti qormaata cimaa keessa taatee yeroon milkaa'aa jirtu hin turre. Gibxiin nagaa Itoophiyaa kan jeequ yoo ta'e seexana wajjinuu waliigaluu akka dandeessu barana argineerra. Amma immoo keessa baatee biyyoota ollaa Itoophiyaa Asmaraa, Sudaan lamaan, Soomaaliyaa fi Jibuutii naannoftee waliigaltee waraanaa mallatteessitee jirti. Biyyi ollaa Itoophiyaa taatee Itoophiyaa wajjin haala gaarii irratti argamtu yeroo ammaa kana Keeniyaa qofaadha. Maarree yeroo galiin ishee buufata doonii Suwiis kaanaal irraa argattu biiliyoona 6 yookaan walakkaan irratti utuu isheen nu marsitee ciniinsifattuu hidhoonni gurguddoon lama laga Abbayyaa irratti ijaaramuuf karoorfamaniiru. Sudaan Kibbaa fi Ugaandaanis akkuma Itoophiyaa walumaa galatti hidhoota lama qarshii biiliyoona 12 ijaaruuf piroojeektii isaa dhiyeessaniiru. Kanarraa ka'uunis Abdul Fattah al-Siisii waan qabaniif gadhiisan walii wallaalaniiru. Bal'ina isaa isin biraan keenya. Nagaan faraarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Qophii wayitaawaa fi yeroo kanaaf isiniif qindeeffanne isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jetturraa kaadhaa. Kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan kiristiyaanummaa yeroo hundumaa wayita gadhiifaman hunduma dursee akka isin naqqabuuf isin gargaara. Like, share godhaa. Yaada keessan immoo saanduqa yaadaa yookaan koomentii keessatti nuu qoodaa kallattiidhaan gara qophii keenya yeroo kanaatti wal wajjin hadabarru. Video kana like gochuudhaan jalqabaa. Yeroo hundumaa rakkina keessoo Itoophiyaan qabdu ilaalte qormaata guddaa dhiyeessiti Gibxiin. Keessa baatee si'a 10 ammoo waraana kallattii bantee ijaa dadhabdeef dhiifte. Garuu ammas hin callifne guddinni fi badhaadhinni Itoophiyaa hidha laga Abbayyaa irratti argama jettee ijaa yaadduuf Itoophiyaan akka laga Abbayyaa irratti hidha ijaartuu tasumaa hin feetu. Ijaa kanaaf seexana wajjinis ta'uu waliigaltee Itoophiyaa dhaabu argattee jennaan ni mallatteessiti. Jibbinsii fi of jajuun isheellee utuu hin hafin macaafa qulqulluu keessatti kan barraa'e Gibxiin lagni Abbayyaa kan kootii jettuuf Waaqayyo akka ishee balleessu dacheen ishee akka onu waggaa 40 namni dachee isheerra akka hin jiraanne ni dubbata macaafni qulqulluun. Macaafa Hisqeel raajichaa boqonnaa 29 lakkoofsa 3 kaasee akkas jedha. Mootichaanis Waaqayyo gooftaan kunoo ani sirratti ka'eera yaa Fariyoon mootii Gibxi. Ati naacha laga isaa keessa ciisudha. Ati lagni Abbayyaa kan kootii anatu ofii kootiif uummatee hin jetta. Ani garuu hokkoo sibiilaa mangaagaa kee keessa nan kaa'a. Qurxummoota bishaan kee keessaas qola keetti nan maxxansa. Qurxummii bishaan kee keessaa warra qola keetti maxxanan hundumaa wajjinis harkise bishaan kee keessaa sin baasa. Ani si'iinis qurxummoota bishaan kee keessaa hundumaas lafa onaatti nan gata. Ati lafa gogaa irratti in kufta. Achis namni si kaasu hin jiru. Ani bineensota caakkaatii fi allaattii qilleensaa keessaa balali'uuf nyaata godhee siin kenna. Kanaaf Waaqayyo gooftaan kunoo ani billaa sitti nan ergaa namaa fi horii si keessaa ciree nan balleessa. Sababii ati lagni Abbayyaa kan kootii anatu isa uummate jetteef biyyi Gibxii onaadhaa fi duwwaa hin ta'a. Yommus ani Waaqayyo akkan ta'e hin beeku jedha. Keessumaa Hisqeel boqonnaa 29 lakkoofsa 8 fi 9 dubbifadha. Maarree tibbanaa erga Somaaliyaa fi Eertiraa wajjin ta'uudhaan waliigaltee waraanaa fi waliigaltee Itoophiyaa dhaabuu mallatteessitee booda ammoo oduun biraan dhaga'ameera. Biyyoonni baha Afrikaa waan ishee maraachuu dhiyeessaa jiru. Biyyoonni akka Sudaan Kibbaa fi Ugaandaanis hidhoota jajjaboo laga Naayil irratti ijaaruuf karoorsuu isaanii ibsaniiru.
Biyyoonni hidha ijaaruuf jedhan kun Naayil Ugaandaa keessaa isa burquu fi Naayil Sudaan Kibbaattis Sudaan Kibbaas hidha ijaaruuf akka jirtu dhagahameera. Kun immoo Gibxiif mataa dhukkubbii guddaa ta'eera. Sudaan Kibbaa fi Ugaandaan qarshii biiliyoona 12 hidha lama laga Naayil Abbaayitti dabalamee Gibxi deemuu irratti ijaaruuf karoorsuun isaanii foomeera. Biyyoonni lamaan piroojeektii ijaarsa hidha kanaa kan karoorsan Wacni Gibxii Itoophiyaa irrattuu homaan finne waan jedhuun waliin mari'achuun akka karoorsanii simamaa jira. Biyyoonni lamaan hidhanii muur jedhamu ijaaran kanaan misooma jallisii fi bu'aawwan wal fakkaatu jiraattonni biyyoota lamaanii akka itti fayyadamaniif akka ta'es ibsameera. Ijaarsi jalqabaa Sudaan Kibbaa kun qarshii biiliyoona 4 kan fudhatu yommuu ta'u, yaadni hidhichaa ijaaruu kun ganna dhufu wayita jalqabamutti akkuma baratame wacni Gibxiis akka jalqabamu ni eegama. Muddamni guddaan jaarraa kanaa lageen irratti uumamu keessaa muddamni Gibxii fi Sudaan Itoophiyaan laga Abbayyaa irratti taasisan isa tokkodha. Amma immoo Gibxiif yeroo yaaddessaan kana caalu dhufeera. Kunis bishaan Naayilitti cooba tokko kan hin daballe biyyattiin biyyoota bishaan Naayilitti burqituuwwan dabalaman of keessaa qaban doorsisuun bu'aa ishee eegsifachuuf yaalti. Kun garuu tasumaa waan hin taanedha. Akkuma beekamu Gibxiin humna waraanaatiin akka Afrikaatti sadarkaa jalqabaa irratti argamti. Kun carraa kanatti fayyadamtee biyyoota burqituuwwan Naayil olii jechuunis Itoophiyaa fi Ugaandaa akka doorsiftuuf carraa baneefii jira. Gibxiin akka jettutti bishaan Itoophiyaa fi Ugaandaa keessaa burquun laga Naayilitti dabalaman akka kan ishee ta'anitti qofaa lakkoofti. Kan kootis jetti. Ijaa kanaaf keessumaayyuu Itoophiyaa bara baraan diinoomfatti. Kun utuu ta'ee jiru ijaarsi laga Abbayyaa waggaa 13 dura jalqabamee ture. Wacaa fi doorsisa Gibxii irraan kan hafe dhiibbaa tokkoo fi miidhama tokkollee utuu hin argamsiisin xumuramuuf fiixee ga'eera. Hidhi guddichi Abbayyaa. Ijaarsi haaraan Sudaan Kibbaa fi Ugaandaas akkuma ijaarsa Itoophiyaa kana ji'ootaan booda wacaa jalqabsiisee doorsisa qofaan kan xumuramu akka ta'e shakkiin hin jiru. Diraamaa ishee waggootaaf baratame sanas qabattee dhufti jedhamee yaadama. Kun kanaan utuu ta'ee jiru galiin buufanni doonii Gibxii dooniiwwan achiin darban irraa gibira ittiin funaantuu fi lafee dugda uummata biyyattii ta'e harka walakkaan irrattiira. Kunis dhiibbaa hidhattoonni Yaman Hutii jedhaman dooniiwwan Israa'elii fi michoota isaanii irratti taasisaniin akka malee dabaluu irraa kan ka'e dooniiwwan achiin darbuu dhiisuu fi nageenya isaaniitiif yaadda'uu isaaniitiin kan uumamedha. Kunis Gibxiin ji'oota 8 keessatti qofa galii Suez Kanaal irraa argamu keessaa parsantii 60 yookaan qarshii biiliyoona 6 akka dhabdee ibsamaa jira. Fonqolcha mootummaatiin gara aangootti kan dhufe pirezidaantiin Gibxii Abdul Fattah al-Sisi kisaaraan kun qaqqabuusaa afaanuma isaatiin dubbateera. Suez Kanaal buufata doonii namtolchee galaana Diimaa fi galaana Meeditiraaniyaanii wal qunnamsiisudha. Bara 1859 hojiin Suez Kanaal qotuu kan jalqabame yommuu ta'u, gammoojjummaa naannichaa irraa kan ka'e lammiileen Gibxii buufata doonii kana qotuu fi ijaaruutti hirmaatan miiliyoonni 1.5 keessaa namoonni 25,000 dhumaniiru jedhama. Marrattis waggoota 10 erga fixee booda waggaa 150 har'aa Gibxiin erga uummata kana wareegdee booda ijaartee xumuruun madda galii olaanaa biyyattii ta'ee argattees turte. Ta'us garuu amma sababii waraana baha giddu galeessaatti uumame kanarraa kan ka'e galiin ishee baay'ee irrateera. Buufanni doonii Suez Kanaal jedhamu Awurooppaa fi Afrikaa akkasumas Eeshiyaa kan wal qunnamsiisu kun dheerinni isaa kiiloomeetirii 193 yoo ta'u, gadi fageenyi isaa meetira 24 kan ta'e akka ta'ee fi fageenya kiiloomeetirii 5,000 dooniiwwaniif akka salphises ni himama. Kanaanis Awurooppaa fi Eeshiyaan salphaatti akka walitti daldalanii fi wal qunnaman taasiseera. Gibxiin utuu kanneen ijaarre ta'e Awurooppaa fi Eeshiyaan Afrikaa naanna'uudhaan kiiloomeetirii 10,000 boqonnaa malee galaanarra imalanii walitti daldalu turan. Amma garuu daandicha gabaabseefiira jedhameera. Harree daldalli addunyaa kana parsantii 12 ta'uu karaa kanaan kan raawwatamuu fi
daldalli boba'aa addunyaa parsantii 20 ol ta'u karaa kanaan akka raawwatamu ifadha. Marree Gibxiin buufata doonii Awurooppaa fi Eeshiyaa wal qunnamsiisu kanarraa guyyaatti qaraxa doolaara miiliyoona 15 dooniiwwan 50 irraa fuudhaa jirti. Waggaa tokkotti dooniiwwan 18,000 oltu daldalaaf deddeebi'a. Kanaaf galiin Gibxii olaanaan Suez Kaanaaliidha jechuudha. Marree amma immoo biyyoota yaa'aa olii kan jedhaman Naayil kan keessaa burqu Itoophiyaa fi Ugaandaa Sudaan kibbaa ofitti dabaluudhaan ijaarsa hidhaa jalqabaniiru. Gibxiin amma qabaa ganna dhiisaa jedhaa jirti. Waan qabduu fi dhiiftuu waliif wallaalteetti. Itoophiyaa dhiphisuu ishee ittuu akka Itoophiyaan hidhaa gara biraa Abbayaa irratti ijaaruu yaaddu taasisaas jira. Biyyoonni akka Ugaandaa fi Sudaanis kana yaadanii ijaarsa hidhaa akka jalqaban godhaa jira. Itoophiyaa dhiphisuu dhiisuuf Abbaayitu irraa gogaa itti fufuufis onnee dhabdeetti. Akka kanaan dura Gibxiin onnee qabaattee Itoophiyaa irratti waraana kallattii bantuun jirtu. Deebitee dogongora raawwattu. Yeroon kana booddee jiru kan Itoophiyaa fi biyyoota hiyyummaa fi beelaan dararamaa jiraniiti. Waaqayyo lammiilee dhukkubaan beelaan hiyyummaa fi waraanaan waadamaa jiran haa yaadatu. Hundumti keessanuu ameen jechuudhaan yaada kanatti walii galuu keessan ibsa. Angafni nagaa inni fannoo ta'e. Angafni nagaa inni fannoo ta'e. Du'ee yoomachi nafee du'aa ka'e. Angafni nagaa inni fannoo ta'e. Angafni nagaa inni fannoo ta'e. Du'ee yoomachi nafee du'aa ka'e. Angafni nagaa inni fannoo ta'e. Angafni nagaa inni fannoo ta'e. Du'ee yoomachi nafee du'aa ka'e. Angafni nagaa inni fannoo ta'e. Angafni nagaa inni fannoo ta'e. Du'ee yoomachi nafee du'aa ka'e. Du'aa keenya du'e ofii fudhate gatii cubbuu keenya hundumaa fiite qomoo ormaa turre ni nu filate lammiilee waaqarra nu dabalate. Olaaraaraati Yesuus olaaraaraa isa fannoo baate dhiibe garaa. Olaaraaraati Yesuus olaaraaraa isa fannoo baate. Olaadhifamaati Yesuus olaadhifamaa karaa isaatiin jireenyatu argama. Olaadhifamaati Yesuus olaadhifamaa karaa isaatiin jireenyatu argama. Ba'aa gurguddaa baachuu namaatu cubbuu dhiiga ofii baasuun ulfaatu nuti waaqanneen lubbuu isaa hiiree du'a baadisaarraa ofiif nu fuuree. Ba'aa gurguddaa baachuu namaatu cubbuu dhiiga ofii baasuun ulfaatu nuti waaqanneen lubbuu isaa hiiree du'a baadisaarraa ofiif nu fuuree. Angafni nagaa inni fannoo ta'e. Angafni nagaa inni fannoo ta'e. Du'ee yoomachi nafee du'aa ka'e. Waggaa cubbuu keenya nurraa tarsaasee ifa bara baraa keessa nu jiraachise. Angafni nagaa inni Angafni nagaa inni fannoo ta'e.
calaase. Angafni nagaa inni fannoos ba'ee. Angafni nagaa inni fannoos ba'ee. Du'ee yoomatti nafee du'aa ka'ee. Inifee dukkanni keenya bitamnee garboomu keenya cubbuu fi adaba sarraa Yesuusin qabanne tollaa. Inifee dukkanni keenya bitamnee garboomu keenya cubbuu fi adaba sarraa Yesuusin qabanne tollaa. Egaan daawwattoota keenya qophiin yeroo kanaaf qabannee dhiyaannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan chaanaalii keenya subscribe, like gochuu hin dagatina. Sa'aatii booda hanga walitti deebinutti nagaan tura.